wanta agaaju wanta fiigu qabu. Namni tokko immoo namni fudhatee jiru immoo wanta akkas godhaa jechuudha jedhamu biraa qabatee gaafata. Akkumti afurii waaqayyoon gargaartu waaqeffannaa nu iddoo kana kan dhaabannuu fi waaqeffannaa dursuudhaaf simbira guddaa malee si waaqeffachiisuu hin dandeenyu. Afurii waaqayyoon dhuguma si keessa jiraate garuu afurii qulqulluu waa'ee afurii qulqulluu yaadaa walitti eeguttee jiraata. Ani si hawweera si eegutteera argamuun kee baay'eedha jennee afurii qulqulluu gidduu inni hinaffeerra kunuunsuma. Hinaffeerra yeroo jedhamu haa ta'u tokko afurii qulqulluu waan dirree nutti fakkaachuu danda'a. Garuu nuti mana afurii qulqulluu qaba malee afurii qulqulluu yeroo hundumaa jira tokko tokko. I'm
Afura
Down.